oromoo waan jedhu ilkaan baay'inni haqqeen dhoobbu jedha. Arsiin sikkoo mandoo guutuun asitti argamuun shartii. Arsiin hadiyyaa kan baataa asitti dhufee arsiin bakka adda addaa rabbi isa kaa'e dhufee namni 25 yoo bakka tokkotti wal gahee waan arsoomni isaa qabu dubbatee addaan gale samaraa barbaanna malee guddaan barbaanna. Guyyaan ardaa guyyaa biraa irraa adda isa godhu. Arsiitu wal gahe. Arsii tahee wal hin geenne arsooma ofiillee qabatee arsiillee tahee itti wal gahe. Guyyaa akkasii. Arsii jechuun maqaan ilmaan sikkoo mandooti. Ilmaan arsee. Arsoomni ammoo midhaagumaa fi badhaadhina rabbi isaa kenne. Ilmi namaa qotachuun wanni duubatti hafe bocachuun barachuun siyaasaadhaan wanni duubatti hafe hedduun lafa arsee lafa ilmaan sikkoo mandoo diinatu isa al ooluu ture ciqiletu isa dhiiba saba biraatiin ijaan isa laalan ija isa gammadduu fi ija walgahii fi marii isaa gammaddu waggama muraasa eega agarre amma qabatamni ardhaa guyyaa biraatiin wanni adda isa godhu guyyaa ilmaan arsee walgeettee atoota taatee waan ofii dubbatteetuyyuu arda duraan teessuma ambaa guuttee galti waan ofiin dubbattu yoo waan ofii dubbattu innillee of hin beeku of wallaalchisanii shilla of godha ambillee lash isa godha si galaa jiraami shillaan afaan ambaatii fi eeggadhee bara ambaan atoota haasayaa jecha ofii yoo waa keessa buuse xiqqoo beeytotii biratti waa fokkifti shillaan warraa sun lashii kenna kana hirrin cicciisan haala isaa duuba aansan ija laaftuudhaan laaluu turan achirraa baratee innillee of hin beekuumi waan ambi isaan jettu ofiin jechuufi akka ambi isa laaltutti of laaluu ture uffataan fooyya'uu dhabee dubbataan fooyya'uu dhabee of tahee dhaabachuu ture amma reefu of tahee dhaabachuutti bayaa jira ilmaan arsee arsoomni qorsooma jechuun isa san.